Hi. Ifama ordoftoota koo har'a waan kana ammallee dabalee isiniif dubbachuu barbaada. Yeroo darbees viidiyoo isinii godheera. Qobboo deebisiin hojjedhu deebisiiseeran akkaataatti hojjette naan jettanii isinitti agarsiisuu barbaadeni. Akkuma argitan ammaa fi kana fakkaata. Yeroo darbe komantii jalatti namni tokko erga miiccatanii meemiti kan dibatanii naan jette isa kana. Isan sigaa maxibashaa qoronfudii fi isaan kana lama reettiif fayyadama jechuudha. Isaan kana shiwwan naan jette dhumas fayyadami duubas fayyadami. Mataan keenya mataa habashaati. Mataa goggogaadha. Surumaa kan si fayyadu yoo miseete erguma miiccatte yoo fayyadamte iyyuu irra si fayyada. Garuu warri immoo danfu fide achumatti. Yookaan garuu dura guyyaan lama yoo dibattanii isinirra taa'e malee sanaasisumaa isin fayyadu jechuudha. Ani yeroo hundaa kan hin fayyadamu duruma boodas nan dibadha duras nan dibadha. Ani amma gadda dibadhe kalee sanarra hoolee galgala miiccadhe jechuudha. Ammas nan dibadha. Akkasin isiniin jedha gaafan sirnaa yookiin waamicha baay'ee qabu malee immoo ani mataa yeroo Dubaay isinitti hime torbee fa'illee miiccadhaa minaamin jira. Garuu ani amma torbee sadii asuu miiccadhu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Torbee sadii as baay'ee miiccadhu gaafan gidduu kanatti dhimma qabaadhe malee jechuudha. Oduu otoo hin taane amma waanan fayyadamu amma fayyadamaan isinitti agarsiisa waan ta'eef waanan fayyadamuun isinitti agarsiisa. Mataan koo dura baay'eedhas dheeraa tures Itoophiyaa galee ergan mana godhadhee waggaa tokko keessa baay'ee narraa dhume jechuudha. Muluuf dhume yoo isiniin jedhe nan naman. Garuu hamma suruma akkan dahee ka'etti umaayyuu narraa caccabne jechuudha. So mataa kana akkamitti akka fayyadamuun hamma isinitti agarsiisaa jechuudha. Gobbunni isaa baay'eedha. Mataan koo mataa yoo bishaan tuqe wal xaxu isiniin jedheera. Garuu maal akka fayyadamtan isinitti agarsiisa. Jalqaba isaanii yoo qibaatii kana faanan qibaatii beebii ooyilii walitti qiceen kana baase waan ta'eef isa kanan dibadha. Jala mataa kooti amma jechuudha. Jala mataa isa kanan dibadha. Inni tita dafeeti tita waan ta'eef bishaaniin isaan dibadhaan. Iddoo kana bishaan ho'an illee jira. Isa kana jechuudha. Yoo asiin dhaabuu dide jechuudha. Qorre deebi'ee otoo naasa'u. So akkuma argitan isa kana harkatti qicadhe akkasitti hin danda'ama akkanattis jechuudha. Isa kana mataa keessa isaa bichaa dibdu jechuudha. Jala isaa hundee jalaa jechuudha. Kun amma kan koo kan qabu reetii gurunfudii fi sigaa maxibashaa jechuudha. Maal dhufte bira? Jesu bira deemte? Buuti. Beena gishi bira. Beena boontu jedhin dhaqiti. Kadhaqi waa. Ben kameraan hin ajjista. Isa kana akkasitti fuutanii kana keessa tasgabbooftanii teessanii ija keessa isaa itti gochuu dandeessu babbaqaqsitanii jechuudha. Zim jettee xaq otoo hin taane jechuudha. Yeroo darbes isinitti agarsiise garuu akkaataa itti fayyadamtan malee
eebsaan jennee jechuudha. Erga itti dibattanii erga akkanatti dibdanii ani tan dabala booda qassee viidiyoon hin dheerata waan ta'eef. Maaliif mana hin jira waan ta'eef qassee itti diban. Maal gootu seetan akkanattis teessan yoo ta'u taane akkana toon taane xiqqoo akkasitti taa'umsa mataa keessa duubatti jechuudha. Yoo dhiigamiti ramaasaajii kan gootan sammuu keessa akkas gootanii yoo fayyadamtan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko sin fayyada. Baay'ee tokko hatta yoo duraan hin jala ciccabe kan buqqa'e kan dhume illee yoo ta'e haaromee hin marga jechuudha. Baay'ee tokko marga jechuudha. Yoo tasgabbooftanii fa'i godhattan. Yoo Itoophiyaa keessatti waan barbaadan argattan maaliin jettan isaanuun ta'a jechuudha. An fakkeenyaan inqulaalii nan dibadha yoo jedhe mataan koo kun inqulaalii 4 gadi fixu. Mataa inqulaalii siin barbaada kan koo mataan. Surmaayyuu hin cululuqa mataan isaa. Anis qalamii dibee malee mataa gurraacha fa'i yoo dibattan baay'ee cululuqa inqulaaliin jechuudha. Hin dheeressas. Naskaafeen bitee dibadha yoo jettan I don't know kan birri kumaaf waan ta'e kan hin duraan bitadhee fayyadamaa ture jechuudha. Ani naasaan 500 immoo wanta hin bite. Amma garuu xiqqoo ishii kanaaf innis hin danda'amu. Waan jiru qofa fayyadamtu. Fayyadamuu fi akkaataa itti fayyadamtanidha malee jechuudha. Kanaaf wiigiin binnu kaa 35 70 45 isayyuu irra keessee si jalaa farii si jalaa balleessa mataan keetuu firiidhaan akkasitti fayyadamtu. Kanan mataadhuma qabdan xiqqaa haa ta'uti jalqabaa laala. Qibaata dibachuun keessan hin oolume. Isumatti garuu wanta naqxan naqaa qibaatota adda addaas fayyadama. Keessaa kan fayyadamu beektan jechuudha mataa keessan. So akkanatti erga daqiiqaa 5 amma 10 illee gootan yoo dide 5s erga akkas gootanii jechuudha. Daqiiqaa 5 erga akkas gootanii maal gootu kabira qibaatii hundee isaa tontaan isa kana daggala isa kana dibdan immoo adda baafachuu qabdu. Daggala isa kana immoo katti dibattan akka feetan hirtanii xixiqqeessitanii karaa feetanii jalqabdanii dibdu jechuudha sammuu. Kanuma nas qannase ishii isa kanan asiree jechuudha. Qunxurachuuf akkanatti tolutti. Qibaatiin kun anaaf immoo baay'ee naa mijatee jechuudha. Isa kana miicitanii yeroo kaatan amma bishaan keessa goggoguutti neegina qibaatii dibaa mataa keessan jechuudha. Qibaatii dibaa bakka qibaatiin qabdan amma bishaan goggogee kaa'ee mataan sun qacacaca jedhu neegina jechuudha. Bakka miicattanii isaa tokkoof lamaan achitti bishaan qaba waan ta'eef tokkumatti dibuu qabdu jechuudha. Erga akkas gootanii immoo isuma kana jechuudha. Vaaziliinis hin dibdu jechuudha asumatti. Caafii isaa jechuudha. Sheekan qibaatii isa kan dhabeen kana bite kan daa'imaati kun nan dhabe isa guddaa jechuudha san barana seetti agarsiise iddan mataa koo seeran jalqabe lama fixe jechuudha waggaa keessatti vaaziliin isa kana immoo iddoo kana dibdu isinitti meera durasi danfinee bucamuun buusi caafisa akkana gootu jechuudha. Kuma argaa jirtan. Hunduma isaatuuyyuu akkasitti dibdu jechuudha. Akkuma isin agarsiise jala isaa sigaa maxibashaa dabaltan isa kana hundee isa kana immoo qibaatii affeetan fayyadamtu caafisa immoo vaaziliinii jechuudha. Erga miicitanii kaatanii fa'i vaaziliinii diba caafisii jechuudha. Kun kan beebiiti waan ta'eef garuu qibaatiin rakkoon qabaa ta'u vaaziliin kamoo haa ta'u vaaziliin dibaa jechuudha. Kanan isiniin jedha viidiyoon dheerata jedheen gaggabaabsee isinii waraabe kana hundumaa nama qunxureen hatta isa jalaatu ganaan itti dabalani kaameeraan silaa isinitti dheerata jedheen gabaabsee jechuudha.
akkasitti raawwattanii waliin geessu. Dibata qobbommoo isa hojjedhu jedhu naan jettan ammallee gara 3 sin hojjedheera garuu namoonni ilaallee tokko keessaniin hojjechuu hin danda'u. ግን የሆነ የሮነ ጀድ የሆን ቀቃበ ስኒፋን ቆጴሳ ያ ደጋፊ ዮ ቀባተኝ ኮመንት ጀለና ካሲን እንጀቹ በርባዳ ፈየደ ማላላ ዮ አካም ስሪት ቀቡ ባታን ጂአጃ ከሰትን አርጊቱ እቹ ጅጅራ ማሳ ዮ አካሚቱ ይሳዩ ቀቡ ባታን ዮ ካኒሞ አሙ ማጂአ ሳዲ ከሰትዩ ዋን ፈየደም ተንሰን ጅጅራ ማሳን አርጊቱ ጀቹ otommo miicindura wanta fayyadama yoo reetti qabattan reetti biyya keenya gabaatti gurguruu jammaraniiru inkennu baalasa warri dhaaban fidanii hin gurguru jechuudha anillee manumaan qaba hunuyu firee muka lama dhaabee qabaani manumaan itti fayyadama yookiin immoo talbaa jechuudha maaliif mataa waliin ciniinusa jedhamudha hiikaa biraan qabu lallaafa yeroo filta waan hin buqqaaneef isin fayyadaa jechuudha kanaaf mataa akkasitti fayyadamaati ilala mata keessa amma banagaraachilla namni mata xiqqoo mataadhaan ni bareeda naan isin jedhu naddoo ta'edhaan inna waan ta'edhaan mata waan qabdan sana amma namni hundi bitee fayyadamuu jalqabe waan mata amma hisarra waggaatti jijjiirama guddaa saxinaa guddaa hargitu mata keessan qofa jechuudha rifeensa keessanii jechuudha kanaaf yaada qabdan na barreessa yeroo darbellee yaada bareeda na barreessan namoonni baay'een faayidaan qobbommoo maani kan naan jettan sitti meera hin furdisaa iddoo mataan hir'ate guutaa jechuudha yookaan caccabe ta'e yookaan haphate ta'e hin furdisa hattallee guddinaaf bareedduudha jechuudha kanan isinin jedha fayyadamaa laala yaada qabdan na barreessa baay